بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا gaariidha zuyyina ni miidheeffamee ni bareeffamee lilladhiina kafaruu warreen kafree fi ni miidheeffamee ni bareeffame jedhaa jira warreen kafreef الحياة الدنيا maaltu bareeffamee miidheeffamee fi alhayaatu dunyaa jiru addunyaatu isaanii miidheeffamee isaanii bareeffamee jedhaa jira maalifi waxmaannuu biyaa jechuun jiru addunyaa argannaan wanti cufti wal qixxaattee fiitti yaada jarri kuni bifa sanii maali cufti kaafirtoota tis bifa kana qabanii akkuma sanii jechuudha matootiin qureeshitis kana jechuudha bifa kana jechuudha. Shayxaana miidheessaaf takka aadiyoota isaaniitu miidheessaaf jaguu gari takka lubbawwan isaaniiti. Lubbawwan isaanii kan jiru addunyaa tana jaalatu irratti uumamte jechuudha. Saniitu jechuudha miidheessaaf jechuudha duuba. Akkasani. ويسخرون من الذين آمنوا maali jaasilaan bakka biratti gaariidha. وجعلنا ما على الأرض زينة لها يا جابر سلاني مسلمين خنابس وني جرى جرخوني لبقى بيتي في معدني أداداتي في كما ساني جيتشور أنا باني أدادا خنسي زينو ما قوني في جا لنبلاكم أيكم أحسن عملا جا بفسني قوني جرى حاته مو إني خن أسوكسي اللي تهي وان سر الدنيا تنلي خاني فدولي خا إساتي اللي دسجتو تاتي بفجر خنا خنا جيراني هذا جد مقابا خنافو ويسخرون 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 جيتشولا هنجما قداني من من الذين الذين آمنوا ورين أمانير هنجما قدان جيتشو ورين أمانيتي هنجما قدان كافرتون نقول جملان حاليا وجوجن ويسخرون حالا هنجما قدانين كشنا قدانين من الذين آمنوا بالذين آمنوا ورين أمانيتي حالا كشنا قدانيني سانمي إفهمي جيتشو لفدي مجرون الدنيا قلن مالي والذين فيجا اتقوا ورين قرتي أماني خانا قرتي نقود الدنيا رانق أمني خان إفهمو متوتين كوني dureeleen kun waan qabaniif jecha hanjamaatti godhan jechuudha. Oduu dhugumatti jechuudha egaa Rabbuma sanii wajjinuu jiraatanii dhugumatti kan amanan taate Rabbiin waan dhorgatu faa jedhan jechuudha duuba. Kanaafuu wantoota akkanaa jira. والذين اتقوا والذين اتقوا warreen duuba gartanii Allah sodaatan فوقهم gubbaa isaaniiti tahoodha. يوم القيامة Yaa qiyaamaa keessatti gubbaa isaaniiti tahoodha jechuudha. Ya warreen Allah sodaatan gubbaa isaaniiti tahoodha guyyaa qiyaamaa keessatti jechuudha. Maaliif egaa kaafirtoonni ibidda keessatti tahan waan ta'aniif isaan jannata keessatti tahan waan ta'aniif jannanni kun egaa ol fuudhamiinsa qaba. Kun gadi bu'iinsa qaba waan ta'eef hallayyaadha. Kanaafuu gubbaa isaaniiti tahoodha jedha jira. والله
والله الله يرزق من يشاء يرزقني رزقا من يشاء نما رزقه فدني رزقا بغير حساب. لكو سمالتي رزقا جيتشو لكو سمالتي رزقا جيتشو إيه بري أنا متخنو وأنت كهمنا أرجتو قباني جيتشو مالتي إيه رزقا جيتشو الله سبحانه وتعالى دچادان ستي قديسه سيباديسا اتباديسا جيتشو آية كان الناس وارزقوا من حيث لا تحسبوا سنجا بكم من هذا ينفع الرأي سيجتشو لا إسارة ذكنا ربي صدار جدا تسان كيزد كان الناس كان الناس كان الناس نمني نتهي نمني نتهي نتهني أمة واحدة أمة واحدة إيه توتا تكتان جيتشو نمني خوني توتا تكتهني eessarraa qabnee hogguu jenne duraan gartee namni tokkuma tahee ture jechuudha. Maalirratti? Islaamina irratti jechuudha. Islaamina irratti tuutuma takka ta'a. Nabi Aadam irraa qabnee hamma nabi Nuuhitti waldhabiin hin jirtu jedhanii bar. Kun karaa jannataa deemuu fi waan hojii adda addaa jannataa kana dalaguu fi kun gartee waan ibiddaa kana dalaguu kanaatu hin jirree jechuudha. آية آية فبعث الله النبيين دوبا دبي خانا يجودا أكاسيتي توكو تورانيدا فبعث الله دوبا الله ني إرجيا النبيين نبيوت إرجي جيتشورا دوبا الله دوبا قلتني نبيوت إرجي دوبا نبيوني إرجمي خانا الصدركات توكو فرات جيرو توكو فان حقيقة نبي آدم جاء جيراني كروان جتوت جيتشورا ديسنا بعض الرجوت جيتشورا ammoo achi boodan bakka wal dhabii kanatti jechuudha bakka tokkummaa osoo hin ta'in bakka kun gartanii ammaan tana rabbitti sharrasiisee kun ammoo hamtuu dalagee kun gaarii dalaguu kanarratti zaman amma nabi nuyi kanaan keessatti kan dura ergame jechuudha bakka wal dhabii kanatti nabi nuyi kana. فبعث الله والله ني ارجع النبيين نبيوت ارجع نبيوت هدو ارجع نبيون يكون كم ربطكو في كم دي دم اللي جاء ما جرا سان الرائر قولني جمع إبا صدي في خل صدي اللي جاء جرا دي خرو من قصصنا عليك ومن من لم نقصص جاء قرآن خيسة بوتمت خوالتك أبيد دبتك دي دمي شانيني تها kanaafuu akka hadiisni sun ji'utti xiqqishoo hadiisni sunis da'ifummaa qaba waan ta'eef jechuudha. Isaan kana haqiiqaa isaanii sadarkaa kanarratti jiranii lakkoofsi isaanii kan jiru kana wanti murteessuu dandeenyus hin jiru. Gariin ergooleedhaa kan dubbatamee jira garee kan hin dubbatamee jira uummata isaaniitiin wajjin kitaaba isaaniitti buufamee wajjumaanuu jechuudha. Wanti kanaa jira jedhamee jeeti quraanni dubbata waan ta'eef بفخنا لا 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 الله دوبا نبيوت ني ارجي كغو نبيوت ارجو خانا زمان نبي كان كيس فاختلفوا جان والابن جيجو دوبا والابن دوبا سببا غرتني لا تزرون ود ولا سواء ولا غصوا او قاجا انا ابو سبا اوليوت نمدوغان غرتي عباده قبو خناني بفخنا جيجو دا والابن جيجو دا خرب برادي مني kuma namni keenya egaa yookaan Sheekh Hussein jechuudhaan yookaan wanni jechuun awliyaan adda addaa jedhaniitu kan wanni adda addaa jirtu kana bifa kanaan rakkoon kun uumamee jira jechuudha. Akkasan mubashiriina. مبشرين Nabiyyoonni sun gammachiisoo haala ta'aniin warreen amanee jannataan gammachiisoo haala ta'aniin jechuudha. Wamunziriina. ومنذرين Ammas jechuudha nabiyyoonni sun dinniin haala ta'aniin jechuudha.
namoota jechuudha akkasitti jechuudha qarara hin jirre kana kan hin galtanii amma hin amanin jechuun munaafiqtootaa fi kaafirtoota kanas jechuudha dinniinoo haala ta'aniin sodaachisuu haala ta'aniin jechuudha. وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب الله سبحانه وتعالى إساني وجين كتاب بوسي جتشو إساني وجين كتاب بوسي جتشون كتابني وإساني وجين بوني قاني كتاب ما تبو إمالي إسان دجو مخانا كيسة الالتاني جيران قاني بيوني قوني قرأ إساني الله سبحانه وتعالى جنسي كتابة بوسي جتشو مالي في كتاب نقوني نبيوت التخنبوئي شفاوها قبطو جنيتي قرأ إسانتي الله سبحانه وتعالى جنسي كتابة بوسي آية بالحق بالحق حق جيتشون كتاب نسون حق التسايب حالتين جيتشون كتاب نسوني حق التسايب حالتين حق التسايب حالتين كتاب تيشسون جيتشون وهما قرتي واقعي خان قاعد مخانا إفابلسات وقاعد هيتوما حق التسايب كتاب نسون حالتين جيتشون ليحكم بين الناس ليحكم جيتشون akka firdii godhuuf jechuudha eenyuun kitaabtichi sun akka firdii godhuuf jechuudha beenannaas idduu namatti kitaabtichi suni duuba akka gartee firdii godhuuf jecha jidduu namatti jechuudha takkaahoo nabiyyiin sun gaa nabiyyoota sanirraa gaa tokko as fudhannee nabiyyichi sun jechuudha akka firdii godhuuf takkaahoo kitaabtichi suni akka firdii godhuuf jechuudha jechuudha kanaaf hin buufne jechuudha anzala oguu jedhani kitaabni ammaan duraa kun bakkuma takkatti bu'a jedhanii bara anzala oguu jedhan bakkuma takkatti bu'a addaaninaaf akka keenyaa kanatti suuta akka keenyaa kanatti bu'ee jiru bifa kana. Keenya kun bakka takkatti illee bu'ullee qaba. Lool mafuuzi irraa eega bakka takkatti bu'ee boodaan Ibn Abbas ijoollee beetanii jaarsanii addunyaa tan keessa jaa addunyi sun deefa jaa. Haa ta'u bakka takkatti bakkuma bu'eettu buufameetu bakka takkatti buufame samii tana keessa achi booda suutaan gama Nabi Muhammaditti jechuudha akkasitti jechuudha bu'ee dhume jechuu keenya kun. Kanaafuu jechuudha bakka takkatti illee bu'uu qaba. Ni qaba keenya kun suuta illee bu'uu ni qaba. Jenneeti sifa lama qaba. Ajaan jira anzala jechuun kun kana kenna jechuudha. Duuba liyaxakuma kitaabni akka firdii godhuuf jecha takka nabiyyiin sun akka kitaaba sanii firdii godhuuf jecha beenannaas idduu namatti kanaaf buufne jechuudha. Kitaaba gara isaanii fi maktalafuu fi. Kitaabni kamiin ifiin firdii godha moo namaan godhan? Kitaabni kun ifumaaf firdii godha jira. Kitaabni kun ifumaaf firdii godha jira. Maaliif rabbii kanaatu isa kanaan gartee firdii godha inni firdii godha duuba inni firdii godha akki jedhame sun firdii isaati baaqii salaata yoo jedhe waan kan jiru kana yoo jedhe wanta kana keessatti murtii kennee jirre jechuudha. Kanaafuu kitaabtichi akka firdii godhuuf jecha takkaawu nabiyyiin sun kitaaba saniin akka firdii godhuuf jecha yaada jedhama. فيما اختلفوا فيه waan isaan keessatti wal dhabanii keessatti akka firdii godhuuf jecha jechuudha. Kitaabtichiinis takkaawu nabiyyiin sun kitaaba sanii. وما اختلف فيه kitaabticha keessatti waa waliin dhabne duuba. كتابة خيستي كتاب المنزلي جنو قنا كتاب أبو فمي خيستي وأولي الأمن جيتشو حق أبو فمي كان قد أنا خيستي وأولي الأمن بريرو مجفاو كتاب خينتين نخبراتين هاي كتاب خيستي وأولي الأمن إلا الذين أوتوه إلا الذين أوتوه
warreen kitaaba san kenname malee waa waliin dhabne jaaba. Warreen kitaaba san kenname malee waa waliin dhabne jechuudha. Garda warreen kitaaba kenname malee. Amma wal dhabiin kun kan argamu. هم كمان العالية هم كمان العالية فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة واتباع تاويل هجو خانا حق مجيرو خانا قلتي حقنا قباتي علمي قيا أبي تاسفنا في العلم قا سوني موت كتا سرتي أماني جل دي موانتي علمي الأبي أولو العلمي تو الأبي شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة أولو العلم أكجو خان أنا تو الأبيتي حقني تؤممي eeguma kitaabni kun jechuudha gartanii kennamanii waldhabiin kun shubahaata adda addaa qabatuudhaan ittuma fakkaatee ture. Silaani min aayatun muhkamaatun hunna ummul kitaaba wa qarun mutashaabihaatun. Haaya silaan akka kana. Maaliif asliin kitaabtichaa mutashaabihu sanuu kan sirreessu ummii kana muhkama kana. Bifa kanaan wal qayyaduu waliin bayyansu wantoota kanaan beekan waan ta'e rakkoon kan uumamu warruma kitaaba kana kennametti jechuudha. Lalladiin uutuu warreen isa kennaman malee kitaaba kanaan keessatti jinsuma kitaaba keessatti guutumatti keenya ta'in afaan ta'inna waa waliin dhabne warreen isa kenname malee maaliif wal dhaban dhiiroo? من بعد ما جاءتهم البينات Akkasan min ba'di maa ja'atumul bayyinaatu eega isaanitti dhufte albayyinaatu hujjawwan jedhamu bayyinatin jenne hujjawwan ifa galtuu taate eega isaanitti dhufte waa waliin dhabne warra isa kenname malee kitaaba san kenname malee waa waliin dhabne jechuudha. Eeguma isaanitti dhufte hujjawwan ifa galtuu taate eeguma isaanitti dhufte waa waliin dhabne warreen galtee kitaaba san kenname malee jechuudha. Bar silaan ifaa wanta ittiin qaceelan inni kun kitaabni kun ifiifis qaceelcha. Yaadii lalladii yaadii larushtis ni jedha. Kanaafuu kitaabni ifiifuu nama qabateeti gara haqaa sanitti siin dhaqe ittiin milkooyta duuba. Haa ta'u isaan irratti maal ta'e egaa hanqina kanaa fi jallina rabbiin dura itti dabarses shaqaawummaan dabres jira warra garitti. Kanaafuu min ba'di maa ja'atumul bayyinaatu eega hujjawwan yommuu mul'attu taate isaanitti dhufte warreen kitaaba kenname malee waa'ee kitaaba kanaan keessatti jinsii kitaaba kana keessatti waa waliin dhabne wanni wal dhabaniif horiiroo بغيا بينهم laal duuba ammas bagyan baynahum duuba hisaaba bahiinsa idduu isaanitti taateef jecha takkaa immoo quudhaa dadhabbii idduu isaanitti taateef jecha bar warrummaan beeku kuni waliin quudhu takkaadhaan waan akkanaa jira bareedaa gara beeteeti. Akkuma gartanii ulumaa Yahudootatis wantoota akkanaa jira jechuudha. Maaliif namu achuma guutamee wantoota tokko tokko walitti hidhaatee wal fahamsiisee yeroo an akkanan fahamee jedhanii akka ulumaa utamman dura qarni quruuna mufaddalaa ka jennu kana afran keessatti quruuna mufaddalaa san hanga amata afuritti ture san a'immaa gurguddaa kitaaba keessa kan wanti kanaa kunaatu hin jirre jechuudha. Nama kana jidduu hin jirtu qudha dadhabbii idduu isaaniitti taateef jecha wal dhabbiin uumamee takkaa gartee walirratti isaa baabahuudhaaf jecha walii quudhaan hin jirtu. Namuu gartee waa'ee addunyaa tanaa jira. Addunyaa kanarratti gartanii bololiinsa fa'aa jira. Wantoota kana fa'aa jira. Maaliif rakkoon kun namuu oduma haquma kana ka barbaadu ta'e wanti wal dhabii namaa uumu hin jiru. Haqa jiru kaan irraa fudhatee namuu deemuudha jechuudha duuba. Bifa kana fakkiidhaaf amma gaaf tokko Ahmadii fi Shaafii fi Isaaq ibn Raahawaa kana jidduu wal dhabiin karaa hukmii amantaadhaa kennan keessatti wal dhabii jiraa jedha. Kuni maal irratti yoo jenne manneen harama keessatti jiru harama Makkaa keessatti argamu kuni gurguratus hin danda'amu bitatus hin danda'ani kireeffatus hin danda'ani yaada jedhamuutu Isaaq ibn Raahawaa kana bira jira. Jara lamaan biratti immoo akkuma amantaa hadiisa fi quraana keessatti hadiisa
gurguddaa fi haatonni quraana illee ni dubbatti jedhanii waan kana ni danda'aadha. Bifa kanaan osuma deemanuu jarri kun walitti dhufe duuba. Bakka walitti dhufanitti Shaafii fi Isaaq ibn Raahawayhaa waggaa bal'inaa wajji haasawan Ahmad bira taa'eeti caqasa. Akkasitti duuba booda hadiisawwan gartanii Isaaq ibn Raahawayhaa fidatee qabatee deemu da'iifa jedhanii eegaa harka Shaafiin darbe booda eegaa hadiisawwan sassayyaa fi haatota irratti min diyaariin jedhanii dhima min diyaariin kan cuuqara kanaa fi haatota irratti dallafatu inni eegale booda walii galan jechuudha. Walaa zaaluuna mukhtalifina lamarra himi rabbuka jedha. Nama rabbiin kee rahmata godheef malee. Kanaafuu inni waldhabee fahamii keessatti gaa namni sadarkaa qabu gahuu fa'aanis waldhabaa ammallee uumamaan taates ni jirti. ولذلك خلقهم ربي سبحانه وتعالى جئوا بفخنا شوفا ولتي دانيتي ولي قلتي بريدا ومن جتشو فنافو بغيا بينهم ودا دبي دوساني تاتب جيت تكاومو حسابا بهينس خناب جتشو والذين كنس ارجميجا هذا الله الذين امنوا فهدى الله الذين آمنوا فهدى الله والله نقاجلچ الذين امنوا ورين امن دوب الله سبحانه وتعالى نقاجلچ ما كان جاب ورين امن الله سبحانه وتعالى نقاجلچ لما اختلفوا فيه الى ما اختلفوا فيه يجو غرواني كيستي والابني يجو غروان كيستي والابني سنتي warreen amane qaceelche jechuudha. Warreen qixa sirriitiin amane ummata Muhammad kana akkuma san ummata cufarraa kan amane garde kan amane gara waan keessatti wal dhabanii sanitti qaceelche jechuudha. Maali wal dhaban? Ahlii dalaalatiin, warra bid'aatiin, warra firqaatiin keessatti wal dhabanii san garde warreen amane kana rabbi qaceelche jechuudha. Qixa sirriitti gaaxamsiise jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. وأن خيست ولا بنسمع للراخنتين من الحق حقرا دوغ بغرتني خنتي جيتو حقرا خنتي بإذنه جمع ساتين الله سبحانه وتعالى أجل جيتو أجمع ساتين إرادة ساتين أجل جيتو ورد أمن فن لا لقى ورقا والأبيدا والخلافة قل ورجلة جيتو ساتين إسانن كان qaceelchine duuba warra amane kanaani wal dhabaa jiran jechuudha. Warra amane kanaani qixa sirriitti jechuudha. Warreen hangaltee ammantanaa warreen amananii rabbiin qaceelche kana wal dhabaa jiran jechuudha. Isaan sanii qaceelchine. Isaan kan ammoo fadillahu alladhiina aamanuu lima ikhtalafuu fi waan keessatti gara waan keessatti wal dhabanii sanitti warreen amane kana Allah ni qaceelche min alhaqqi haqqarraa waan keessatti wal dhabanii sanitti Allah subhaanahu wa ta'ala qaceelche jechuudha. والله الله يهدي من يشاء يهديني قتيلك من يشاء نما قتيلته فدو قتيلك إلى صراط مستقيم يا صراط المستقيم من غير خرا قتيلا تيتي قتيلك نما قتيلته فدو الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم يا ريدا لكي هنا كان إدرابية منقطعة جانين أميخ يا سلكي إسين نسيتني جأدوبا لكي إسين سنسيتني مقدرة ببال مع الهمزة جاجرا همزة الاستفهام وجه لكي جن إدرابسا سائسين نسيتني جن أن تدخلوا الجنة إسين جنة سينو لخجلتني سيتني جا إسين جنة سينو خانا سيتني دوبا وأنا كانت يادك أبدني وأنا كان يادك أبدني جا وأنا كان سيتني جا جنة سينو خانا مالي فيها أسمعها سينا فاجأني لتخبر ملين سينا فاجأ برود جري
ودما أسي ورد جاكو والكرات دو أقربت الوا كوان غرتي موتما دي جماعة توكو بكسير انتو يكونوا ترتيبني سينا مالي نمي قوني هم هجوم غرتي هجي خنا وانتو تترتي نمي ترتيبو ماني ترتيبني وراني أكاتا خاوة خنابو لكي سيسن سيتني جنة سينو لسيتني أكتي جنة سينو ننتوبة أكتي جنة سينو ننتوبة أما سبت أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جاهد بلا حساب الله خنين بيخي ورين سن رايتو لدولة جيتو ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جامعة سجدس أكتي سين سنجيرو جابرتكم مقرس نمتي أرقموا ملي أكتي انتاتو جابا يقولي هي دامتاني ثم مقابل جابا أكتي دبلين انتاتو يا ستين أبتو قبتو بيانا يخارو رادي بجيتشولا يوخا قرتني واني خين جفين سبا جيتشولا بفخامة وانتي ergoolee sanii furdiftoota ammaan dura irratti argame suni isin irrattis argamuu qaba jechuudha. Walammaa yaatikum ولما يأتكم gaariidha. Ha isinitti hin dhufin jechuudha. Lamma kanaatu maanaa lamiita. Kan isinitti dhufin haalli tunis kan jenna afaan oromootti haalli ta'ee jira jedhan. Walammaa yaatikum kan isinitti dhufin مثل الذين خلوا مثل الذين خلوا سبتي warreen dabree ha isinitti dhufanii من قبلكم isiniin duratti ha dabranii ha isinitti dhufini jannata seenu lakkii isin seetanii sayii jaaba. Siftii warreen dabranii isiniin duratti ha dabranii sun garte ha isinitti dhufini jannata seenuu kana isin seetanii jaa. Akkatiin taatu jaaba. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جنة أما سمع الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جنة دبنا كسر مي ورين دبرسوني ما تتعرق مي مستهم البأس مستهم البأساء مستهم إنسان سنتو البأساء البأساء إنسان سنكيتو إنسان تقيج إنكيتو إنسان تقيج rakkoota isaan qabatee jira jechuudha. Kakana. والضراء ummallee jechuudha fayya dhabaatu isaan tuqe jechuudha. Fayya dhabaatu isaan tuqe. Silaa ba'asaa kana minal bu'usumarraa deema darraa minal dururraa deema tokkumaa ba'a. Addaan qabuuf dhaaf jecha waan xiqqollee taatu jenne bifa kanaa goone jechuudha. Isaan sani cinqiidhatu isaan tuqe. والضراء مالي فجدباتو فجدبني دربما فجدباتو إسان تقي جرى أمان دول الدبرسان وزلزلوا دوبا جرتين سوني نسا الصوفة مني نسا الصوفة من با نسا الصوفة من جيجو حتى يقول الرسول أصلين زلزلالا نقل الشيء من مكانه جا وأنت كبك يصير خاصه بنس الصوفة من جيج حتى يقول الرسول إرجان هم جؤتيج يا حمامتي ونقول التفوفي هم إرجان جؤت إرجان إنسانتي إرجان مسون قرده هم جؤت مال جؤت والذين آمنوا لنا والجمال والذين آمنوا والذين آمنوا إرجافي والذين آمنوا ورين آمن اللين هم معه إذا وجين كان أمنا سن اللين هم جأنتي صصوفا ماني ركون انت أرقم متى نصر الله هم كان جأنتي هم كان جأنت بر إرجو ما جرى أمتا إرجمي شوفا وبعد محمد كيس متى متى نصر الله تمسي الله يوم مدوبلا بر إنما تمسي الله قل يوم من تمسي ما يوم من تم
إننا رسول رسولنا والذين آمنوا جامد ما يوم منوتهم يوم منون أقام يوم نقابا جأنتي بفخانتي هنغركون هم وانتي خانا غايا كان هم خانا غانتي ركون كنت في على ألا على تنبيه وقوقوني دمك جتشودا قرى نا ولي قلچامي وإسنتي من وانجبدو جتشودا تقاو على استفتائية وقوقوني برا جتشو برجع أنكن برا دوبا إن نصر الله إن نصر الله أمسي الله قريب. قريب جتشودا دوبا ديهاتا دوبا برا إن نصر الله تقاو دقا إن نصر الله أمسي الله قريب ديهاتا دوبا وقو أما كسيتي بكسان جيسي برد المتوبة دوبا ربي سبحانه وتعالى وقو خانا dirmatu bira jirti dubbiin kokkee geesseemi amma dirmatu nusraa bira jechu aya tumsi allah dhiyaataadha aya يسألونك si gaafatan ماذا ينفقون waan kennatanirraa si gaafatanii waan kennatan garde mee wannummaan nuti kennannu waan akkam kennatuu qabna jedhaniiti si gaafatan yaa muhammadu jechu eenyu gaafata yoo jennu mu'mintootumaa gaafata mu'mintootumaa gaafata ماذا ينفقون واني خنتن الراس قافتني مي مال قل قلت يا محمد ما أنفقتم واني اسن كنتن من خير جارب واني اسن كنتن فللوالدين يا أكسن لا لما استلاني إسان خغافة وان كنتن الراس واني أما إساني هما مودي مقنو بكا اتخنا نيتو إساني ما مادي ماني بإراياتشسا wanti kennatani rakkoo guddaan qabu nama kennani bakka itti kennan tana bakka sii gaaxamu kennaan kun wanti jabaan isa kana jechuudhafi kanaan deebisaa godhee fi yaada jedhamu qabna yasaluunaka maaza yunfiquuna qul afwa jedhami bakka biratti isa sanfaahi wanni kennatan tilfuma kennata waan hajarraa hafe garde ifii gartee ويسنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يوني بصبري دنديسي وما اتهاجم تولي حنو دنديسي يجو لي في رأي قبدي يا وان سنتين الأمو ما كان أقدر غنى أنكم أجين نخانا يجد المقل فيه ويسنون كما اتهاجم تولي في رأي قبدي حنون برباچي سان هاتا أمو نما صبروا في سن نمي مون صبر ومتر في خنو قبا إسا سنة جديسيتما يا مال دي بسبك خنا نعاصة يجتو قلت ما أنفقتم واني إسن كنة من خير يا قارر واني إسن كنة فللوالدين وللوالدين يجو لما قاري خنا توقع خيري خنا توقع جتو اللي كنت شارج أجرني قارر واني إسن كنة ورير راجتو لا فللوالدين يجو هذا في أبالا ما نفتح والأقربين والأقربين أما اللي قرتني أنا أفتح مس أنا خيسن قرتني سنيف استحال واليتامى واليتامى أما جيتشو جمو يتيم جنة جولو تقرتني أبان قمن إيه أنين بلغين كجنة نقرتي حالة كيشو مرات جلتو تنقرتي جولو تأبان قمن بس هذا سنفام كنن والمساكين أما اللي جمو مسكين جنة مسكين ونيف مسكين جيتشو ورين أباتي قرتي ورين أباتي مسكينummaan tun dhabni kuni manatti isa galchee gartee isa teessisee jechuudha.
asliin isaa akkasii kanaafuu harka maradheetti manatti galee kanatti kan jechuudha ammas dhabawwaniif jechuudha miskiinawwaniif ayya tahaadha jechuu saniif kennitan jechuu wabni sabiil وابن السبيل amma illee ilma karaatiif tahaadha la ilma karaatiif tahaadha ilma karaatiif tahaadha dhiira kanaa karaa deemaa mire alaan bar kophaagaa intalti karaa jirtu yoo gara himaa wajjin jaarsa wajjin deemte malee shari'aan kun dhorgaa mire kanaaf ilma karaatiif tahaadha ilma karaa jechuun karaan ilma dhales waan qabu namni kuni karaa qabatee hogguu deeme kana akka waan gartanii karaan kun gaa abbaa ta'ee fi ifitti qabee kakan ilma karaatiif musaafiraaf tahaadha musaafirri kunis bakka buluttis jechuudha keessummeessuu hogguun fi gartee sibiraa ka'ee deemus wantoota inni karaan dabru gaa hanguma gaa magaalaa takka irratti illee irraa kafaltee gaa irraa kafaltee gaa deema amma isin irraa kafalee nagaan galallee osoo jette akka kana ilma karaatiif tahaadha wamaa taf'alu واجبات تيسان قافتن صدقان ده isaan amma kan gaafatan kuni kama sunnaati kama sunnaati isaan gaafatan kun kama sunnaati waajibaatun amma zakaa bichaa osoo hin ta'in muxarrootaafis kennuun dirqama jaa jira muxarriifis kennuun dirqama akka shari'aa islaamaa kanatti haa ta'u isaan amma itlaaquma sadaqarraa gaafatan صدقان كوني ودخان تي نما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها جيب بمسالين ديم رحمني نسخروا يا يوني في الأباطي بمخنان نقلتي نحن ما في النسون يجوا لقودا سديتي سنفي سديتي راتي ديم إنما أصلت تخاوخوني كما صناعا نجيتوا وجوه بالريخ ستي ونمخنته قجنو كانت اسمه كان يتامم زكاة نرجع في مقايا تيمم معنا واجب maqaa yataammaa kanaan hin argatte. Kanaafuu kama birrii hujuu khayriitti wanni nuti jennu kanaaf si maquma gaariidha jechuudha. Qoraa masaakiinaa kanaan argatte malee maqaa yataamummaatiin hin jiru. وما تفعلوا wanni isin dalaydan من خير gaariirraa wanni isin dalaydan فإن الله فإن الله به waan isin dalaydan sani عليم aliimun beekaadha jechuudha. Aliimun jechuudha beekaadha jechuudha. Aliimun beekaadha jechuudha. Allah subhanahu wa ta'ala waan isin dalaydan sani beekaadha. Akkana jechuun maal jechuudha? Allah galata irratti isinii galche jechuudha. Maaliif beekuun kuni beekee dhiisuu osoo hin ta'in waan san irratti galata isinii galchaa jechuudha. Akka kana jechuudha. أسمع إن شاء الله جزاكم الله خيرا.